أكن من هندكم رسول ربي عليه الصلاة والسلام نبرسي أنا كان بين القرآن خيرت جيت والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أك ربي قرتي إساني أرارمو ربي اللي جالتا ورمو فإننا إذ هردفو وروانا انتان هردفو مو أك ربني هل ياسين بربادا جيسني أكسين قرتي جلنا الراجلنا دان أبها جلنا قرتي أكن رافقوتي أكسين جلتا بربادا أك جلني سنمتن دفلف واني كيسن قدام خنافو بلجان كيا يرو وامت تنسينو إف إيقتها مت تنسينو وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه ولا لوتنا يروهم ده إفدور فدا آية القرآن خريف سن إفدور فدا حديث رسول آخر ريف دبّن سن إفدور فدا يروهم متنسو ديمتا وابرئيس ديمتا وادبتشو ديمتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إران الأركوان انتاني وان حقيقة إسيدان بين دبتو والباتيتي حواسة وهي الربستياتي والباتيتي سبا وهي الربستياتي سبا سمالي ساران بيتو واتكران قرنة خوان سنگرتيغا ati arrabsaa jirtu kun guutuun akkas ta'uu dhabuutu mala guutuun akkas ta'uu dhabuutu mala guutuun akkas ta'uu dhabuutu mala miti guutuun akkasii miti abadan addunyaa kana gubbaa namni gaariin guutuun hin jiru sabaa miti gosti gaariin hin jirtu guututti akkuma qureeshi keeysaa rabbiin nabi muhammad irra qaceelaa namaa erge qureeshuma keeysaa abu lahabis rabbi as baase qureeshuma keeysaa ummata jajallaa ummata mataan dhagaadhaasan ummata haqa arguun qeeballesan rabbi qureeshuma keeysaa as baase akkuma qureeshii keeysaa ummata gaggaarii as baasetti jecha kanaaf obboleeyyan kiyya akkuma gaariin jiru hamaanis jira ilmi namaa yaaduun waan dubbatuudhaa deemu dura mizaannatuun maaliin dubbatuudhaa deemu maaliin lafa kaa'u deemu boru rabbi duratti irraahiin gaafata maalaataa dubbatu yaaduun dirqama ta'a jecha abbaan ammoo san dide reefu dubbataatan ture waan jiru hunda waan reefu dubbataa ture san qophaa'eetuma taa'ee eeggachuu gaafa rabbi dura dhufe takka takkaan hojii isaatii wajjin waliin bahuudhaa ta'a waan taate soo kanaaf obboleeyyan kiyya sooshaal miidiyaa gubbaa yeroo seennu ilaalcha keenya tolfannee haa seennu dura eega ilaalcha keenya tolfannee seenne booda takka qabadda ilaalcha keenya tolfannee seenne booda takka haga dandeenyutti sooshaal miidiyaa gubbatti waan waa facaasu waan waa bittinneessu waan waa walitti laaqu waan haqa wa'ii dabsu dalaguun gaarii miti qabadda akka hawaasattis waan haqa hawaasaa dabsu dalaguun gaarii miti haqa hawaasaa dabsuun maal jedha namni garii yaaba waan tana hikmaadhaan dubbadhaa jaa haqa hawaasaa kadabu osoo argu hikmaadhaan dubbadhaa jaa hikmaadhaan dubbachuu yoonii fi gartee shuuf hikmaadhaan dubbachuun yoonii fi gartee jecha kan kee tolfadhu jecha kan kee bareeffadhu taate dhuga walaakin ammoo yooniif haqa jiru dhoyisi haqa jiru cuqqaanii kijiba dubbadhu taate hikmaadhaa miti sun hikmaa miti hikmaadha jechuun ati hawaasa keetii rifachuudhaati beekumsa qabdu wallaala qabduunillee taate hawaasa kan kee kana hamtutti deemuusaa jibbu namni tokko bar rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam unsur akhaaka zaaliman aw mazluumaa je obboleessa kan kee tumsii fiyyan sallallahu alayhi wasallam يوني ميدا جراتس يوني ميدا ما جراتس صحابوني رضوان الله عليهم كونفيوز تاني يا رسول ربي جيتش كون غرتي دور جاهليه خيس جرا بيتني يا رسول ربي يعني اني كون اسو ظالمته نعم سنحق من لي ريسا غرغارون اسو مظلوم لي مظلومته فكيف بالظالم جانين ايغني ظالمته مو كم تنغرغارو بل سخي خنما ميدو كم غود جنان تكف يده جان صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام اكني بكسن رادابتو اكني بينتو اكني افلالو غدو داتوتو إذا سنجرجارو جاما نما خيتيف تولو أولون شوف نما خيتيف تولو أولون أتي مالي جنان أبليس خان كيتو كتولة تيادو أبليس خان كيتو كغافة إني الله بيرد في أكا إني إتيوان سنين غافة تمني قرو داب يادو رأيتش واني سر رأيكم خناف أبليس خيا أبليتيتيا وان دبنو خيست وان جنو خيست وان متنسنو خيست دور ربي خينيا هاسو دانو إيغا غرتي ربي سوداني بودا خرب رتر كان فتون قلالي يجا achi booda sooshaal hawaasa keenyaaf hojjechuudhaan isin hinji hawaasa fiitiif akkamitti dalagan hawaasa fiitiif akkatti dalagan hawaasa fi mataa walitti qabuudhaan dalagan hawaasa ifii rakkoo irra jirtu irraa fuudhuudhaan dalagan rakkoon hawaasaa kan jalqabaatii fi guddaan dubbii aqiidaati dubbii aqiidaadhaa geessu hin jiru hawaasa keenya naa hubadhaa bakka tan namni hedduun maal ja'a yeroonii fi kanatti nama harkaa walitti dhuftee tarraa qabannu nuti ni beeynaa miti adeeroo ati alaa kayfa hin deemtu akka fedhinnaa keetiitti hin deemtu tillaa ربي تلفس يخايا ربي سي أجج أبدا أتي فأيجنا الناس دنيا تنقبتي إف أجج ربي دورتي وانسي قلنا مراتا وتيسي إيقتا يتشا ربي نمو يرون وهمو عقيدات يعني عقيدة إسلاما خيستي بابا قدات كل فنوهائنتي بابا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر قافا قرتي أبو عبيدة بن أبي الجراح أبو عبيدة صحابتي رسول جبان أباساتي وجين جهاد الرولي دفني بيخ أباساتي وليني جهاد الرولي دفن yeroo jihaada irra walitti dhufan abbaasaati abbaa yeroon isiniin jedhu abbaa isaa kan isa dhale jecha kan isa dhale isaa wajjin walitti dhufan jihaada irratti
يرو ولد دفن وانت يجو بربادة يجا إنكم أباس الرامكو برباد يرو إن أباس الرامكو ورقرتي شرانا ما براتي لا تأتنا أبشروا تمرتي تجري جزاكم الله خيرا قول بين جري نين دي سنكون قبل رسول ربي صحابتي شغن صحابتي شغن رضي الله عنه يرو أبا وجين فول ولد دفني أبان سا سيفي يعني تلوفي أبا سا تقوم بربان ديسير رابكت أبان سا كل لما دي بيئة تلوفي أبا سا خنا تقوم بربان الرابكت بس أبا سا خنا فرا دورك الرابكت صدق أبان سا كن دي بيئة تلوفي إذا في كافر جدود أبتي إذا في كافر جدود أبتي مال قولي أبان سا خني أنا تقرتي حاجزة سي في أمتا خنا جدودها نبينا تركان فتمالي أبدا ديمتي أمتا خيانك أبدو جن أمتا قريش أمتا كافرة خنا يجا يرو خنا أبا إسا خنا سيفي مرمت خايتي مرمى سار رافوده شوف مرمى رافوده أبان سادو رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو إمي أبو عبيدة إسا جه أبو عبيدة دبسون بربان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة اللي دبفني يرو أبو عبيدة اتلوفن فولة تقول صلى الله عليه وسلم أكملت وأنا كنا هجتا وسوان في اللي قولي أباسنا اللي برنامج خمجانين صلى الله عليه وسلم يروخنا الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات سمي تربن القرآن بوسي يتشا ما الجيب بوسي القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عقيدة إسلام خيس وان سين جتشا أجائب الولاء والبراء جاء ربي بوسي يتشا الولاء والبراء عقيدة ولاء في براءة آية خنا قبقى قد عقيدة قرتي نمني ربي تي أمانة شفتي وبليس خيّة نبل ليس إيه بديسا ننقر فتان وبليس خيّة خنا بل ليس جدا ولكن أمو قاف همتونا انبر بادي وهمتوسا أكني نتفيدت إفرا دي بس ربنا ندور كونسن قاف نمتو نتلو فتي وانا أتشي تمو خنا أتشي ديمتي دبي دي دبادي مو عقيدة الولاء والبراء قرتي تميع قوتي ولله يتي خجيب ربي قرتي ما أنزل الله بها من سلطان ديمون ربي درس قافة تشيسا دنيا تنقبت تنتقاتت آخرت اللي تنتقاتت يجا أبدا كان نمني نممل كوين يجا مالي في جنان عقيداتين يتكسي إسلام ما في أمانتا برا نمني هدو ولا فكيسو بدل لا أبدا إسلام ما في أمانتا برا إنما ولنفكا إسلام أمانتا برا تقيتي أمانتا برا ونتي أمانو قباخنا ببريدي في شوف قباخنا خو كوفلي في خيسان سمي توجدو إسلام ما برا نكنا نجيرو إسلام ما برا دبين قباب دو ديرو قباب دو نجير تسمالي وبليس أخي نولين دين وربادا إيه أمانتا برا قبدامي أنا خبجي سين كبجا بكنا خن سيفين كنا نجي أنا وجدي نجي أنا سيوجي ديما تهود إننا مو أمانتان تنيا والأدى أمانتاتك أبدو لكم دينكم وليدين يجا أكست أمان إسلام ما أمانتان برا موكيت أمانتو دبيت أنا قرتي جاك كبيتي ديمي يجا خناف بليس خيّة بكتنا قبّان أبنى إخوته لك أبنى يجا أبليجان خيّة ورّي قرتي يروح الدو إرد الدبيتني وأي حكمة راهمتن جزاكم الله خيرا ربي سنرها جالته والله حكمة إسن هواسة في تندبر ساجرتن هند التجمع داجرن هند الرجال تاجر ولكن أمو هواسة خنا درت تجاف ربين السباسة أمة درس أبو أمة درس خايو وان ربي أسباسة أمة درس خايو أكا أتجرتي مصالح في مفاسد مكاجؤون شوف مصالح في مفاسد قف مكاجؤون وتبالي إسلام ما را قد جب أبتي لا تفي متيجة وتبا قد جيجا جريو أجرت اتدقي تي وتبا سن أبو بليان كيا هكني جروخنا تي هو بدا هكني جروخنا ولكن أما وان كان كرا وداتي في الرأوفة أكسي والوجيسا دي مونغاري دا غافا وان بريدا توكو دما فدامت حواسا خيتي دي أدى جامتات غافا صوبغرو حواسا خيتي فدامت خجيب أمتا فيمت خندون غرو قد ليهوتنا نمني وهي مال جئ يو كنا كنت كنا خطأ أتاتي أتيس خنو الله خيتي كنا قد يكس قد يمتن فما جونا غريان نما خوان خن نمو قد الرأينا قد نيري فردي انغافسن نمني خن سوشال ميديا قد بجرا وبليس خين نمني خن نما قد تنما نمبي خطوك أكمت حواسا غند خن كي خيس جيب نما غرتي سي ولين جراتا جيرو الله خن كي خن نجيان سي وجي جيرو أتشمر رأي غريش مال جيتشولا إلى أكا عادتي تشدي بي إلى كمان تديس أكا عادتي تشدي بي إلى كمان أكا عادتي كم خنمت أكا من دي كم نحن كبنو سوشال ميديا نفيد موج بلا كنات بلا سوشال ميديا دي ممكن يو إفرا إيجان نجابان يوم ما فران إيجان نتاتي يوم ما قرو ما فولور جرو فينا تاتي قاموا ما سبسكرايبر جرو فينا تاتي قاموا ما ركوتا نركاتي في شبشبان جرو فينا تاتي وبليس خيّة آتي خد أمس سين وسين تبي نمتجد أمس سين تجيبه شو سين سوالي رنجرتو كومنتي سي أجاجي رمالي آتي قرآن ربي تين كومنتي سن أجاجي رنجرتو إنسي تبي واس أكستي نمنا
كنا مسلمات كنتي خناف سوشيال ميديا يرو فيدمنو نمو دوري سابي خلق نمو اتقافة ما سابي خلق اتقافة مني نما مسلمون ما داف دبتشو نفسي نمني مسلمة تكو نما قرتي مسلمة أستاذة هاته كبدا نما أستاذة هاته نما قرتي شيخا هاته نما داعي دا هاته نمني خنقافة سوشيال ميديا قبا سينو ونني سينوف كلاش رد دايتشو دافين سينو أبدا كلاش رد دافين سينو ونني سينيف قال الله وقال رسول الله ستي مرادو في كبد يونيف تنديسي قال الله قال رسول الله حواس نسر رأيقة سن شوف خرم نسر رأيقة سن إيفتين أتيس حواسة أران تنا أكتيفيستي ويتي فركر كتاجرا أكتيفيستي وجتاته دلقا ربين سر رابيق سن دلقا ربين سيخن سن خنا ربين على ربي سيخن ومن أحسن قول ربين جيسن ومن أحسن سموقة تشي إيفتين تبراس ولا تيجا أمو حواسة يمي دماجرا إيه دركما حواسة دابتشون كمان حواسة يمي دماجرا حواسة يرون جوخنا مو شوفتي نما قرتي الدنيا تنقب باجراتو أنها حواسة خيّة مظلومة تانان ظالمة تانانو أنا في نبل ليس أجر في الرقبون كبان خذل لم يكن أب ليس غي خن هذا تكم أباتو كرة ولين قال النهاتو أبو أب ليس غي بل ليس أجر تدابر دونغور تدابر ونكون لا لمو كبا قرطمو كبا دابر لو شندر كما خيّة مالي بس خنا في هذا نمنكم نما خيّة تيونا من يجتا خناف دبي عقيدة ولا في براءتنا أكملان إردي من مورق الأجر ورا شور إني سوشيال ميديا قبا سيني فركا ورده يجتا شور أسقبتي والبهف ولا ليتي ما لقوا دوان نمر فجيزو كومنتي تو يسعجج سبحان الله وبليس خيّة أتيق إنما ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله جاء رب صدركا خلني في بيه أتيقاف قد ديبتي قرآن ربي خسي هركجر كتاب قرقود قرات سن دين ربي خسي هركجر وديفتي كومنتي إنما ما نيجي سيقول كومنتي إنما حق كذب سيقول كومنتي إنما لايكي إنما أكاتي حق الرادب ديوان انتاني خيسي أنتو سيقول والله ربي دولت الراقة فتبو تيسا والله ربي كخليت سيما مالك جنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني قرتي دنياتنا قبتي وار ربي سبرسيس بيكم سربي ساخن توكو رويسي دنياتنا قب الراقلي سيلجم بلجام من النار يا رسول الله عليه وسلم چنچله إبدات الراتي توكو چنچله موراتا أبو ربي درقا فلو رب ليس خيو بليتيتي رضي من رضي وأبا من أبا أبانك إبالي خريسي دي سودان دا سوشال ميديا قبتي قافة أولباني أبدا نتوانا كتكاد لقو فولنبان أبو صبر الديوان والبهيب كبا شيخ محمد علي وان البهانيف كبا أستاذ أبو ياسر وان البهيب كبا كنا أورمو دا وان الباتف كبا بليس يوم بارك مسمى وان البهيب كبا يتشا نمو وان البهيب كبا وان إني البهيب سن الرأي قد عملي وان سني أتشيراني قتنا أتس وان الباتف سني على وان بران دلقين تكانو تنما سياسات فتوى نور ينبينا من التمامة نما سياسات إمي الرجاء أكمل فتوى نور ينبينا هم بينو مال الجنان إمي سياسة إسال علتا هيو سياسة إني سياسة ها أوفتو أكو ما إما سياسة دا سنقرتي هيوران إيقنن إننا دم قرتي أمانتي داسن هيو سياسة ران إيقنن دم سياسة داتيس هيو أمانتي ترى إيقنن دوان قرقود دانو أمو سياسة ألت هواسة في تقابتو سياسة دامي تقول هواسة في تريفتو هواسة في تقابتو ريتشا خلا ون جرو ون نجتشو بربادي نموتو قودة فيها قودتو نمو قودة فيها بيكتو ون أبليسخ يا مبارك دبتو في معاذ دبتو قصة كتانان ون أبليسخ يا فؤاد سلطاني في أن دبتو تكتانان أبو ياسر في أن دبتو تكتانان دوان قرقود دانو فجرو قص hawaasni kun wanta he wahii akkuma hoolaatti gartee oofamaa jira malee hawaasni kun ribarraa ka'an jiru dhugaa jiru hubataa deemutti hin jiru jecha akkasi walaa hubannu namuu shoora ol seeneef san haa gartee bahatu as booda gartee qabxiin xumuraa kennan kaasuu barbaadu maali qara lama qaba jenne qara lammeen gartee hamaadhaa dhiibnee gaariitti haa fayyadamnuun isiniin ja'a yeroo ofitti fayyadamuun ammoo dirqama akka ta'e hubachuun dirqama keenya sooshaal miidiyaa gubbatti yeroo keenya gartee yeroo dabarsinu if eeggataa yeroo hangamiin as gubbatti dabarsee guyyatti hangamiin fayyadamuu qaba namni murteeffatee seenee yeroo hangas qofa dabarsuudha qaba akkasii gartee kana wanni jiru wallahu a'lam obboleeyyan fayya gariin gartee ol seenuu barbaannaa gaafii qabnaa kana qabnaa san qabna jechaa jirra obboleeyyan keenya rabbi irraa haa jaallatu kana wanni jiru jecha جزاك الله خيرا استاذ فين قالي امرين يردوا وياك الله اكبر استاذ معاذ سنتري ان شاء الله سغنتان كينيا كنداتي سغنتان كينيا سغنتا كومنتي ميتي وان تيفي واي كومنتي تماريس ان شاء الله كيسموتا كينيا نو كيسميسا هيا الله يجزاكم خير شيخ جمال سيرادا ان شاء الله توررت ركبني اكد استاذ الخينيا امامني مسجد محمد علي ان شاء الله توررت ركبني وما كان جالا نيرو نيرتو ولين أركين أعطانا خنو ودا ميجاو باولا قال شيء جمال سيراتا نمنين بين ننجرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بقى ربي ونورسي. جزاكم الله خيرا. والله آخر قافم بيابو إيش زيارتين جن حلقة مثلا جنا بري ديمه أرى كنا سر ربي ونورسي إن شاء الله dia أستاذ بقى لقى عندنا إيه بقى براتوتا في ميديا رجلا إن شاء الله. هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام السلام ورحمة إخوة الله وبركاته. الإيمان ما شاء الله قبل ينكي والتجين تي سندوتا كبريت ولا دوتا كميلي دودا دوبا أرانتنا إيبا براتوتا مركز دار السلام براتي hawaasni keenya jechuun sheekotaa fi barattoota fi musliimtonni hundinuu asitti wal gahee argamaa ture. Kanaaf gama Abuu Sabraddiiniinis dhaamsii gama keenyatti godhamee akkasitti akka irratti argamtan jechaan nuuf godhamte akkasitti obboleeyyan kiyya gaarraan tana kun sagantaan bareedduun tun akkanatti qophootee alhamdulillah warra keenyaaf alhamdulillah duuba obboleeyyan keenya gaa nabiratti kan argamun sheeka keenya sheeka gartee beekamaa Jamaal Siiraa jechuudhaan kan beekamu isaantu biratti argama. Irra hedduu keessanis ni beekani. Namoonni gartee miidiyaa irratti hin beekne illee jiraachuun ni mala. Inni garuu Sheekh Jamaal dhimma gartee barsiisummaa diinii halkanii guyyaa hedduu deema. Kanaaf miidiyaa irratti illee namoonni gartee beekuu dhabuunis ni mala. Garuu hawaasni keenya irra guddaan nama beekan jedhuun yaada. Kanaaf inshallah obboleeyyan keenya Abuu Sabraddiin amma gama keessanitti achiisin gama keessanii sagantaa kannitaniif inshallah akka itti sin dabarsu gama keessanii dabarsa inshallah Sheekh Jamaal kun qophaa'ee namuutu gartee sagantaa sana akka eegalamu jennaan inshallah ta'ala nabira jiraa jechuudha. Kanumaafuu inshallah gama keessaniin sin deebisa achumaanatis dhaamsa nuuf godhi akka gartee kallattiin karaa sagantaa dabaru taanaan inshallah. مرحبا تكو هواس خينا فاني سوروا دوغا نمي والله نرتي تون الكوميديا شيخ جمال سيرادا نما مجلسا برسيسو أقسم غرتي اتقابتما إما إسلاما عربي لتا نما ما تنا رجرو هدو لمدينة رتي نما رفع جراني نما غرتي مجلسا برسيسو جراني شيخ جمال سيرا نمني بين نجرو حاجي سوچ روفا وجي إن شاء الله أستاذ خينا بجارة تناسب مرتب تنبغان وقتني إن شاء الله توتو قبضن كامسا نصيحة وقام إن شاء الله جاتا. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلين كينيا بسم الله الحمد لله رب العالمين. خافودا خنا ولا جروفي خول أجرس hamma qaamaan dhufnee mu'aanaqaa wal guunutti sagalee keenya salaamtaadhaa guddifachaa dhaamsa keenya walii keessummachaadha. Asumaanuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Inni lammaffaadha. Sagantaa kanarratti laffaatii guddaa eebbisa barattootaati irratti xiyyeeffannaan itti kennamee dhugaa jirtu hawaasa keenyaaf ol baasuun waan guddaa. Kana keessatti nuti kaasirratti nu affeertanis tahee isinis tahee dalagaa teenya keessatti ikhlaasni nama qabu rabbiin haa godhu. Ikhlaasni barakaadha amala keessatti. Wayin qalal amal hojiillee yoo taate ikhlaasni hojiidhaaf barakaadha. Bu'aa guddaadha jechuudha. Kanaaf eebbisa kana dur hin qabnu ture. Eebbisa barattoota kan jedhamu kana hin qabnu. Akka seenaatittis hin qabnu. Akka dhuunfaatti hin qabnu. Akka naannootti illee hin qabnu. Garuu eebbisa barattoota jennee yeroo har'aan tana miidiyaanis tahee miidiyaan alattis tahee hedduu gizee dhageenyu waan guddaan nama dhagayama. Bifa kanaan bifa ammayyummaa kanaan akkanatti social media gubbattis tahee bakka teknooloojiin hin bal'ateettis tahee muuxannoo walirraa fudhatanii eebbisa irratti ergaa babbareedduu hawaasaafis
mijjattuus ta hawaasni irraa qooda fudhatuu fi ta akkasumas barattoonni hamilee ittiin cimsatu dhaloonni ganaadhaatilleen abdii ittiin horatu hedduu ergaa dhaga'utti jirra kun alhamdulillahi rabbil aalamiin waan rabbi irra galateeffanurraa takka alhamdulillahi rabbil aalamiin inni lammaffaadha addunyaan har'a keessa jirrutu dhugaa rabbiititti addunyaa waa hunda teknooloojiin bal'atee waa hunda beektu keessa jirra garuu wanni isiin hin beekne waa takka qofaa wanni isiin hin beekne sun addunyaa rabbi hin beekne keessa jirra waa hunda ni beekanii garuu rabbi hin beekan addunyaa rabbii hin beekne kana wajji muslimtoonni akkamitti hara rabbi beekuudhaatiif finnaa jechuun beekumsa ajamu akkasuma addunyaan tun taarraan tana ollaadhaan wajjin jiraannus yaadaanis waa'ee dhimma diinagdee irrattis tahee dhimma ollaa biyyattiittis tahee wajjin jiraannus qaamnummaan keenya kan muslima taheehu qaama ganaa rabbi barsiisutti haajamu qaama nama rabbii fi isa wal barsiisutti haajamu bakki amma jiru kun akka addunyaan ammatti jirtu kun rabbii wal barsiisutti haajamu inni lammaffaadha addunyaan waa hunda dubbisti har'aan tan keessatti addunyaan waa hunda dubbisti gaazexaa adda addaa bahaa kitaaban adda addaa maxxanfamaa hedduu dubbisti garuu quraana islaamaan dubbisti addunyaa quraanaa hun dubbisne kan akkami quraana dubbisuuf finnaan dhaloonni muslimtoota addunyaa tanaaf yaadu qabu mataa fi birachi kutee addunyaadhaaf yaaduu qabu inni sadaffaadha addunyaan tun waa hundatti amanti kan mukaatti amanuu jira kan beeladootatti amanuu jira kan kudurawaatatti amanuu jira garuu rabbitti namantu addunyaa kana akka gara rabbitti fiduudhaaf beekumsa ta'a barattoonni eebbifamu kun dila kanaan nu eeggataa beeku nus tahee warra nu boodaan dhufus tahee dhaloota garaatiif illee tahee dirqamni nurra jiru addunyaa waan dubbisne ta rabbi hin beeyne ta quraanan dubbisne tana ta waa hundatti amantu ta rabbitti hin amanne tana akkamitti yaa kana as dhiheessinaan hojii keenya ka fuuldura itti yaadda'uu itti dhimmamuu qabnurraa is tokko innis daffaadha addunyaan waa hunda sodaatti wanni isin sodaanne rabbi qofa sodaattu addunyaa waa hunda sodaattu tana gara rabbi sodaatu fiduun beekumsa ayyamsiisa beekumsuun kanarraan tana barattoonni irratti eebbifame kun isa tokko kanaaf jara keenya beekumsi waan guddaadha waan dhaloonni walirraa dabarsaa dhufe waan rabbiillee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam awwala yeroo jalqabaatiif itti ajjeerraayi suuraa quraanaatti dura buute keessatti iqra bismi rabbika alladhii khalaqa kan jedhu keessatti dura akka waa dubbisnuu fi akka waa barannutti kan ajaju jalqaba yeroo jalqabaatiif rabbi quraana kana keessatti nu ibsa ayatu duraa keessatti jechuudha yeroo jalqabaatiif jechuudha kana jechuun har'a muslimni waa barachuun carraan isaa xiqqaa yoo ta'ellee gara bal'isutti deemuu dhiphaa yoo ta'ellee gara guddisutti deemuu wantoota muslimni hojii godhatee akka ibaadaatitti laaluudhaaf wanni sadaangeessu jirre takka keessa jirra barattoonni kun ta'es nus tahee har'a warri sooshaal miidiyaa gubbaas jirus tahee qaamonni ulamaadhaa kaa sooshaal miidiyaa kanatti gubbatti hin dhiyaanne baadiyyoota adda addaa keessa jiru haa takkaa'uu teknooloojii kanaaf fayyadamuus hin dandeenye hedduu jira sanuun akkamitti ol baafnaan namni muuxannoo qabu muuxannoo wal jijjiiruun akka warra waa barsiisuttis tahee akka warra waa baratuuttis tahee hawaasa keenya kana harka qabnee akkamitti dirree guddinaarra finnaan yaada nama hundaa ta'uu qaba. Kana jechuun keenya dhibdeetu qabna uummata keenya nuti har'a dheebuu bishaan hin baasne qabna. Beela nyaanni beela nama hin baafne qabna. Beelli guddaan nuti qabnu kan nyaannus nyaanni bakka bu'uu hin dandeenye dheebuun guddaan nuti qabnu kan dhuynus wanni nuti dhuynu sun dheebuu nu baasuu hin dandeenye dheebuu beekumsaati. Ka tokkummaadhaati, ka ijaarsaati, ka ifutumuudhaati, ka obbolummaadhaati, ka jaalalaati. Wantoonni kun hundinuu nu keessaa dhabamaadha jechuu osoo hin tahin garuu haphataadha. Wanni kun akkamitti gabbifamuu qaba. Ka yaada bareedaa qabu maa ciisee rafaan maa gadiin bahuu qaba. Yaadni sun immoo akka yaada quraanaa fi hadiisaan madaalamee tokkotti ergaan isaa bareedaan hawaasa tajaajiluufis tahee ittiin fayyadamuudhaafis tahee
خراب مجتين علماء رافولانا به أمة بير أكجيو قروتا موتانو قبان كرر تاتا في كدا وچو قبان إن لما فادا ديبو عقيدات الآن تنا فتوان خرجون تسينم نموتا هندي أكفرتي خان قدي مرتزا خان ولا مرتزا خن أمة كويني بجاجي سورجل خنون دلو مالت تهاجما نما أمة خان مرجعة هي متى ولي كبوت تهاجم الحمد لله رب العالمين أما أنت نوني مولتو وأنا أبدي نمت هروتا كامل وأنا أبدي بدو نمت هروتا كادو أكا هواسا خيناتيس أكا علماء تيستي أكا دعاة تيستي أكا بوتي مجلس كراستوستي وأنا أبدي نما هرو لا مولت وانتون نكون أمو هواسا خينا بيرت تقبؤون إسا وجي بدو نما قافت أنا وانتون أكنا أخون أمامي علماء نصرت والأركاني إرقاء إساني دبرساني إرجاء إنسان دبرسان كلامه أكا أمة بيرجعوا حالا متجيسني قطعون وانتو تقولون كل الليل براتوتا مالي بكم سي mana keessa dhabamnaan ala gayyaanii ol jechuun nurra kujjira jara keenya dhugaa yoo kadubba nu taane quraanni furmaata kannu masjidi keessa jira har'a hawaasni keenya dur namni bukaarii muslimii quraana barakaa bitatee mana kaaya ammaan tana ammoo na dileessaa jee manarraa fuudhee karaa masjidaa fuudhaa jira beekumsi nama keessaa barumsaan namni keessaa godaanu jira fakkaata haaluma sooshaal miidiyaan bal'atee namoota ergaa dabarsan sooshaal miidiyaas tahee iddoo akka muhaadaraatittis ta'ee iddoo akka walgahiitittis ta'ee kanuma ergaan bal'aan deemu jiru immoo ergaan kun qilleensa irratti hafu jira gabbu'ee akkamitti uummata kana bira gahee uummanni kun liqimsee qaamni uummata kana ergaa kanaan biqilaan hojii ulfaataadha dhugaa rabbitti warroota ergaa dabarsan hedduu qabna horannees alhamdulillahi rabbil aalamiin kun qabeenya guddaadha garuu akkanaa wajjin wantoonni hanqinoonni mul'atu dhimma tokkummaa irrattis tahee dhimma barumsaati irrattis tahee qaama baratee fi qaama baratee yeroo wal biratti madaallu ni qabnaa jechuun xiqqoo ulfaatudha jira namni hedduu waa barata garuu abdiin barumsa galmaan gahuudhaa xiqqaadha kanaaf namni barumsa irra jirtanis kan barumsa xumurattanis hayaada bareedaa qabdanis namni kun walqixa yaadu rabbiin kun quba harkaa kana walqixa nuumne wal dabarsee tuume kun osoo walqixa isee faana gaalaattaa ture kanaaf yaadni namaa wal dabra namni yaadattis wal caala hojittis wal caala hamiletti illee namni kun wal caala wal kakaasuun abdii uummataa fi hawaasa keenyatti waan horuuf wantoota karaa kana mijjeessuun warra haala mijjeessee wantoota karaa lafaatii guddaa lafaatan jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum jechaadha wanni guddaan nuti har'aan tana ergaa walii dabarsuu qabnu dhimma barumsaati dhimmi barumsaa ilmi tun miiraasa haadha abbaa keenyaati miti miiraasa ambiyaati maal wawarisa suleymaan qaala allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala wawarisa suleymaanu daawuda ammas قرآن خان خيستي ربنا كم جه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب أنا تو ما نقدر سيسا علمي كن ميراث هذا أباك يناتي ميراث أنبياء تقول نقدر سيسا ميراث أنبياء دامو نمني ميراث أنبياء دا سلمت بيرانجو نمسف أنبياء أبو سان أباتو لقب جتتسته ilaalchisaattis ta'e aqiidattis ta'e hujittis ta'e nama yaada ambiyaan sun qabaachuudha qaba. Uummata keenya akkuma beekumsi aqiidaa irratti, shari'a islaamummaa irratti, jihad imaana irratti ergaan kan namtu beekumsi gara bittaa gurgura keessa galuu qaba. Bittaa gurgurri musliimaa maal ta'uu akka qabu achitti tarkaanfatuu hin dandeenye hanga ammaatitti wanni himamu jiru. شرط الإسلامما جهل إيمانا توكش إحسانا رنا نور جرا خنا خي سابها مه برومسي إسلاما هجين إسلام ماذا منا خي سجلته جايل بولتي خي سجلته ماتي خي سجلته دينك دي خي سجلته بيتاغورغورا خي سجلته فودا هيرو ما خي سجلته وانتون نسلا برومسي رجع إسلام ماذا جدامتو من الراجج أبي فشل من الراجج جلفون أبدي هواسه هرونا من مسلمة خنا أكمل جبوف نشوف كان دين تكاو أمانتي تكاو بروسا تكاو أني أبدي لما تورو ما نتكلم كويس كمي تكاو مشامو إرت يادني مني ياد ولي أولك أبو
akkaataa ergaan kurmata kana biratti gabbuuratti akka gaariitti hojjechuun hojii nu eeggatu jeetii yaada. Kanatti aansuudhaan beekumsi nabiin alayhi salaatu wassalaam akka dubbatetti aakhira zamanaa ilmiin ni fuudhamti jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam. Bakka ilmiin fuudhamte immoo wallaalaatu lafa qabdi haa jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam. Hamma deemee quraanni iyyuu takkatti Allah ni qara'ama garuu natti hojjetu. Hanga quraanni bakka tana goggeehutti quraanummaan addunyaarraa qoma dhiiraa keessaa fuudhamutti beekumsa addunyaarraa ka'aa deema. Teknooloojiin akka fedhataa bal'atu. Teknooloojiin bal'atus garuu beekumsi gara qiyaamatti jechi deemamu afoola ta'e hafa. Afaaniin dabarsuu bichaa irratti hafa. Hojiin biraa haphata. Wantoonni bal'aan nu eeggatu hojiidha jara keenya. Wanni bal'aan nu eeggatu hojiidha. Saniifuu obboleeyyan keenya hojii irratti haa xiyyeeffannu. Beekumsa rabbi haa gammachiisu. Baratu barumsarraa haa gammadu. Dalagatus muslimni dalagaa halaalirraa rabbi isa haa gammachiisu. Kanaan obboleeyyan keenya assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayyee nu bira azaan irra jira. Kanaafuu nuti irra kaannaa isinitti hufaaye. Aye, nuti irra bira inshallah. jirtanii inshallah. Kanatti aansuudhaan obboleessa keenya Amiira Markaza Daarussalaam Ahmad Haji inshallah dhiyaadha. Maayikii banadha. أحمد. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ. Aye, galatoomaa waan naaf hirtaniif akkasuma ustaazota keenya, ulamaa'ota keenya warra asirratti argamtan waamicha Daarussalaam irratti waamicha hawwatanii argamtan akkasuma keessummoonni keenya, amiironni keenya, barattoonni keenya hundi isaaniitu baga rabbiin nagaa isin isin gahee garee kanarratti rabbi wal nu agarsiisee isiniin jedha. Inshallah ustaazota keenya, ulamaa'ota keenya akkasuma rabbiin umrii san haa dheeressu. Asumarratti illee waan xiqqishuu keessa kootii waa isinii gumaachee asumaan inshallah carraa isinii kenna. Waa lammiiti inshallah. Dhiigni kan kee jigee kan kootiin tokkuma Oromoo ol ka'ii falmadhu hundumaan Oromoo ol ka'ii falmadhu hundumaan. Wallaggatti jigee Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wallaggatti jigee asirratti hin hafne jimmarratti jigee hararirratti hin hafne baalirratti jigee shawarratti hin hafne dhiigni dhangala'ee dachirra wal gahe dhiigni dhangala'ee dachirra wal gahe. Oromoo balleessu bildiginnaan ka'e rabbis haa balleessu mootichi ol tahe rabbis haa balleessu mootichi ol ta'e. Dhiigni keenya jigee hin hafu lafatti Oromoo ol ka'ii falmadhu hundumti Oromoo ol ka'ii falmadhu hundumti. Wanta hundaa dura tokkummatu dursa tokkummaa jabeessa Oromoo hundumaan tokkummaa jabeessa Oromoo hundumaan. Tokkummaa qabaannaa waa hundaan qaqqabna tokkummaa jabeessa yaa xiqqaa yaa guddaa tokkummaa jabeessa yaa xiqqaa yaa guddaa. Dhiigni kan kee jigee kan kootiin tokkuma kiyyas kan keetuma lammiin hunduu lammiif birmadhu hundumaan lammiin hunduu lammiif birmadhu hundumaan. Har'a irraa haftee borus kan keetuma har'a irraa haftee keetis boru kanuma Oromoo ol ka'ii falmadhu hundumaan Oromoo ol ka'ii falmadhu hundumaan. Lammii koo yaa harme yaa haadha hiyyeessaa dhiigni kan kee jigee ni ta'uu dureessa dhiigni kan kee jigee ni ta'uu dureessa. Jiraan wajjeessee du'aa keenya wadda akka uffataatti du'aa nu fannisa ilma namaati moo kun bineensa laata ilma namaati moo kun bineensa laata. Yaa harme koo yaa deesse yaa haadha hiyyeessaa jireenya kan keettu keessa kan koo waada yoomuma gammaddee nu waliin jiraatta yoomuma gammaddee nu waliin jiraatta. Yoo dogongora qabaadheen asirreessa inshallah hundi keessan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jazakumullahu khairan waan naaf hirtaniif. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. Abu Sabruddin. أستاذ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundummaan keessanuu. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aye, sagantaa waan nu qabateen inshallah mee asmaanuu nu darbiga. Bara inshallah ani sagantaa taatinaa kannete waanuma miidiyaati waanuma ammaa huntanaa miidiyaa fayyadamaa jirru kanaati.
شيخ قافت برمالو مان جاو ميديا رتجي برريم تنا قافت جرا في كتابة حديث الرجات في دليل جواي ميديا نركمه خانوا أبو إن شاء الله بليان كي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان نيس نبيرا مسجد خير نبيرا قول أمي وان جروف دقيقة مشان التيم أم خير جبابة إسنيد أم مدة بليان كيا أكيد يبغى بربادة دامسي شيخوتا خير هندر راهو نفخنمي بسم الله أنا قرتي وأنا ما قرتي ميديا خنا كميت فجدا مقابنا كميت إسلام خير ميديا فجدا ما خجورتي بليان مسلمة بليس خير لين معازلين واه ميديا ترى سلت وان تبرد دوته سجرا دو بليان كي ميديا كون إذا خيرنا غور خيرنا أفان كينيا كا مدورة جاموتي ميديا خنا نمني وهندا وادعها وهو بتا إدو بنو تيجو خنا إدو بنو خينا خيستي نوتين وانتي نوتي قال كيف وانتي نوتي قرتي قال كيف نمرتي سارة حديث ربي قرآن ربي قال كيسو وانتي قرتي مو taatee adda addaa gisee dhageessu miidiyaa kanarratti daftee yaadatte kan nu dhabu suuta irraa deemuudha nama barbaachisaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana immoo nuti mataa keenyaaf akkamii fayyadamuu qabna. Muslimni dalagaa mataa isaa dandeessee qaba. Hojiidhaaf ni bobba'a. Salaataaf lafa kaa'a. Khidmaa warra isaati. Khidmaa nafsee isaati. Khidmaa haala jireenya isaatti qindeeffatu. Yoo adaanni godhame ka'ee gama salaataa deema. Kanaafuu nuti akkamitti deemnaa ka jennu yoo kalaallu taate awwalan الابتعاد عن الإدمان ميديا كان حرارة قد تجرى فقط قرآن تكا كجتوتي نمون نقرت عمري أما تقول سدير رانك قد سديتي خان ميديا فيدمان ساعة سجلي أولي رتورني بجا خيست ساعتي سجلي أول نمني زبانا كم غزير نمني ساعتك أدو إنترنت بني وأنت كلا اللي يرو مالتو مالتي أكورتي نقرت خيسابه الدنيا نقولون أدان تكرمتي فتاتي أنتوتي مالتو مالتي جد في إنترنت خنا الدنيا مالتو مالتي نمني الريبة دبي نبني درجة دبي خناف مال الابتعاد عن الإدمان ميديا خنا رارا ولا ترى فقاتو جماعة براتي نمو تقرتي ما لا يعني فتن ني أجرّ وانسان فجأة نرتي ورا فتن اللي ني أجرّ خنا اللي الرفقاتو نمني أسر رب بشننا يا بشننا أداتك بشننا ميرا جي أران تناخاتي سر يو بشننا تقول سن أسمع ديمي نمني ميك على نمني ميك أوانتي تا غرو مع سيانسا سرابتي يو خاتي عبادة ربي رتمو تعبتي كتاب ربي برتو رجو تعبغوتي قرآن ربي كلام ربي برتو رجو تعبغوتي تعبني خيسن سر ديما حسنان إسي مصيفتي خير إسي صفتي خناف ميديا خنا بفخنا فيدمو قبل خلا خير ترتي تين فيدمو قبل ميشا كرالمات دغيسني مدورا نموتا سوكيتو غل تداف مانا نما دكه نموتو ميتو مكان دو فيسبوك نمو لاكو namni maan gartee waan akkanaatti dhufne iyyuu dhabame jechuudha namni aboo booda gartee sa'aan eega deemte boo maaliif dhuftan namuutu meeqa qabalu maal jee komantee isattiin kan osootuma akkana jiru hedduu gartee namni akkasitti nama sokkituu galchuun dadhabame jechuudha mana sokkituu dhaqanii namuutu feesbuuka keessa adda addaan ta'e kanaaf obboleeyyan miidiyaa kana keessatti maaltu nurraa barbaachisaa kajennu dhugaa rabbitti rabbinaa fi isiniifillee yaa kannu taqwaa خيسافو زبانا نمني واحد دون خبابه ودن دون خنيج التقوى سلكم مثلا وجين نمتيجي قرتي يو خبابه واحد دو دكا مع سيايو بربادي واحد دو دكا وجدتو دندا خناف ور ربي صدات الراتي يا رب ليس مسلمه ور ربي صداتني بيت ربي وانجين يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ور غيا قرتي غيا ور ربي صداتو غما رحمن خاف حال انسان كيسما تانين خناف يا ربي خيسو دات ميديا هرت وانا رام قال لك سو الرئيس وانا رام لالو الرئيس لقيت الرئيس يور رفقات ورب سوداتون راتات الى الرحمن وفدا جي رب سبحانه وتعالى قام ربي حال خيسو ما تاني ميلا لا خيسو ما رحمن تو فينو خيسو ما رحمن تو يو فيني ورا غرتي ربي سودات خيستي مخمو قمنا خيري دبتو قمنا حمترا فغاتو قمنا خناف بليان هي ميديان وانت قرتي المنا ما يو تنقبا به معصيات دلقو خيستي يو نمني قرتي خرا معصيات ديبيه وانا واحد دو جتي يو سودا ربي سنجرات
kanumaafu aan nama hedduun arge warra sababuma gartee miidiyaa kanaan qur'aana haqar'an kan na biraa deeman kan usul salaasaa buluuqa fixanii riyaada seenanii dhufanii arge nama hedduun arge bilbiluma kanaan karaa zuumiin karaa waasaappiin baratanii akka nama waan hedduu takkatu arge waan hedduu takka nama gammachiisu meeshaa qara lamaati jechuudha wanni kun kanaafuu itti fayyadamuudha qabnaa haa ta'u ammoo idmaan haraadhaadhaaf naanneessuun qabu jechuudha namni. If qabee yeroo salaan isaa geessi fakkeenyaaf ta'ee salaatuu danda'u qabaa. Yeroo isaa kana tanziima godhee jechuudha sirreessee itti fufuu danda'uu qabaa. Kanaan isin obboleeyyan kiyya waa'ee gartee gaa miidiyaa irratti obboleessi keenya Mu'aaz illee sirri dubbatee jira. Anis hanganumaan keessa buufadha obboleeyyan kiyya naaf isinillee warra gartee gahee asii keessatti gahee gartee miidiyaa keessatti khayrii dubbatee rabbi nama taasisu. Ana ammoo akka nam tokkotti waan hin dhaamu xiqqoo hawaasa keenya irraa waan arge hawaasni keenya kun godinaan wal qoodee obboleessu waan hedduu nama rifachiisu takka dhiyoo tana tiktook kana keessa deemee jechuudha. Hawaasni biraa nagaa qaba beeka dhooruma tiktookii jeeqama. Gizee tiktook jeeqame hawaasni guutuun jeeqame seenaa isin. Hanguma tiktook santuu jeeqame. Garuu hoggaa dhiyoo tana rakkoon karaa wallaggaa kanatti argamte namni waan san dhiisee karaa tokko deebi'e. Yaa obboleeyyan ganaa akkasumatti mee waan rakkoo godinaa lafa kaaya. Rakkoo biyyaa lafa kaaya. Rakkoo harargee fi rakkoo jimmaa minami lafa kaaya. Akka muslimatti kalaamee hamtuun akka sirraan baane. Akka muslimatti waan gartee nama kana daqooda akka sirraan baane. Nama waan hamtuu dubbatellee irrattillee duwiitiin godhin. Ittillee murteessin haa waan hamtuu nilleen ajaa'ibin. Namicha sanillee hin jibbin nama hamtuu dalaga sanillee hin jibbin. Maa siyaasaa san jibbi malee. Rabbi subhaanahu wa ta'ala qaceelchuun mala isaaf araaramuun mala waan ta'eef. Kanumaan jechuu barbaada obboleeyyan kiyya nu bira shaayiin akka baree fudhagee sana daanamee ture yoo yeroo qabaanne shaayii boodaas wajji deebi'u.